ragaa daa'ima kana si jalaa raggataniin jeella imoo keessa seenee suuraa kaasisanii bita daa'ima kana si jalaa raggatanii maayikii maqaa feesbuuka kana raggatiin dhiisinii maqaa raajijjiirii tiyya jettee gadin dhiisinii waan biraa jii gadhiisiin jeen si galee okkee galatoome jetteeti maqaa biraa irraa jijjiirtee gadhiifte daa'imni kun waqasaman billa ka maayikiti qabadha ilmoo maayikii aslaali mee kakadhu rabbi ilmoo gudeeda kiyya keessaa hin baasin jedhi kakadhu mee daa'imti ka maayikii ta'u wallahi billahi qasaman billa ka maayikiti daa'imni kun abbaa beete gaafadhu deem aslii gaafadhu kakadhu deem reedii gaafadhu ibsa rabbi ilmoo gudeeda kiyya keessaa hin baasin ka maayikiti jedhi obboleesso ilmoo nama biraa fidee tamaakiitiin hin jaan feesbuuka si jala si garsiisu obsi feesbuuka jalatti si garsiisa maa rakkatta feesbuuka biraa jalaa fidee takka agartee shawwadee nama biraatii jettanii feesbuuka si jala deeyna kottu maa fagoo deemta asalaal gubanne oromoo gubanne bara barana kana gubanne wallahi gurbaan kun nu gubee bara maakiin daa'iman qabdu jettanii miskiina rabbi ibsa assalaamu alaikum ibsa feesbuukni kun kamaayikii katee namoonni beekaami dhagaa qabdaami ibsa kamaayikii katee namoonni beekaami laali sirritti ija kee banadhu daa'ima sii katee si garsiisa akka kabiraa jalaa isin fide jettanii hin shakkiree fi beeku wanni kana akka isin dura fidu jiru. Obboleetti jedhaa jiran kaa. Obboleetti maali? Ajjuusaa jiin warra obboleetti jehuun kijibdu kana kotto olbee obboleetti jiin eenyurraa dhalatte jiin kotto olbee obboleetti tam qabdi silaa obboleessa qabaadhen jennee deen gadda eesaan obboleetti silaa obboleessa qabaadhen. Koi ibsa dhaggeeffadhu ibsa maakiin abbaa qabdi. Qabdi abbaa Huseeni mafira Huseeni dengkata gujani kago da maltat rapa ibsa assalamu alaikum mana jala cal istasamta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibsa atin waan kana maaliif nu raandis ne abbale saqi ilmaan mooto tokkooti tum cootana jajaa namnu hundi deemanu raaso jira maaliif hin dhiisne miyyoon mee maaliif sin goota rabbi sinu misdaadda Aslala kuno la aslala la Facebook asijala kuno la aslala bertani Facebook asijala bertani obboleeyti khajat khonna wajjin dubbaddu eenyu siiti dhale isaan obboleeyti dha naayimi qottu naayimi qottu dhaggeeffadhu ibsa dhaggeeffadhu duuba yoo maakiin ilmoo qabatte marra koo qabare duuba ilmoo qabatte marra koo qaba ilmoo yoo qabatte marra koo qabette marra koo qabe ibsa nama jedhi warra asirraatti dubra jaara Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akkami jaalibsa. nagaa aboo biyyoon tuni tokkummaan kun jaalibsaan jaarsa kiyya jedhaa jetti abboo maan duraan qabanne tokkummaa Amma waa'ee qubna garaatiin dubbachuu deema qooyi abdi. Ibsa kaleessa walumaa kaleessa. jiraa jaan maayikii tanaa wajjin qabadhaa dhaggeeffadhaa kun ola ilmoo maayikii tanaa wajjin bishaanuu viidiyoo wajjin waraabee Hayyee wallahi waraabee jira sagalee wallahi argeera nu agartee ami hayyee tole dhaggeeffadhaa. yaa Ibsa jarraan waan naqa. Jaalibsa aboo jarraan waan. tokkummaa dhabdee jirta warra carraa mana kiyya keessaati Akkamittiin dhaba dhaggeeffadhu waan inni itti dhabuuf hin qabu kalee waliin qeeqaa turre makkii tana yaadni kiyya sii ta'uu baatus sii ta'us furadhu kalee isa waliin qeeqaa turre amma waa'ee miyyoo tanaa guutumaan guutu yoo dhiifne isaa baay'ee ati dhaggeeffadhu warra baalee bira baanaanii firraa garagaltee mire bar ijoolleen warra baalee hudduu teenatti argite yaa rakkattu Sitti erganii dhaggeeffadhu haasitti erganii dhaggeeffadhu rakkoon qabu dhaggeeffadhu amma
si kabajaa tokkummaa si kabajaa sana dhageeffadhu. tokkummaa si kabajaa waa isin jawuti Anilleen akkasumattiin si kabaja. ala narraa gabbuu Anilleen dhiifama akkasumattiin si kabaja ni beeyta. narraa gabbuu dhiifama Sirraa hin gabbuu yoo dhiifne yoo. narraa gabbuu tamoo wayin siin jaa akka namni dhufee koppiliinki sii godhu akka namni dhufee taaptaap sii godhu akka namni dhufee vaayirala sii ol kaasu koppiliinki si naa godhaa jaaribsaa naa dhabamsiisaa jiin sirri taaptaap sii godhan sirri koppiliinki sii godhan sirri vaayirala sii ol kaasan faarsee bulaan dhaggeeffadhu deemiitii huccuu yaafadhu ol ka'ii lafattiif gadhiisi akka nama gartee miira keessa galetti akka nama miira keessa galee laallafatan ol ka'ii lafattiif gaddeebisi akkasii malee sin dhaga'u uummanni Oromoo dhamaadha uummanni Oromoo akkasii malee sin dhaga'u lafatan ol ka'iif gadhiisi lafatti kan hin dabamsiis sabboonaan hin dabamsiis ana masuul jiin uummanni kee akkasitti ol ka'a dhiira taata akkasii feemasa taata gurbatti Aboo eenyu ka suuraa fidde rabbi jedhi ibsa. kaafattee achi hin deemu deemtaa miskiina rabbi Laala eenyu hin beeku wallahi eenyu suuraan ka akkasi gaggaddu sun eenyu aboo eenyu fidde. Ini mudisi amma sun amma akikachiisa inni mu nama sanis inni mu gaaf biraati faanaa taa'u inni kun arraba akka mummatti jiran kanatti aattee fufani ilmoo daa'ima maayikiitiin fidaa dhaggeeffadha amma daa'ima maayikii callisaan eegaa maayikii waan ilmoon qabne isinii fakkaattiimi isinii fidaa obsi Inna lillahi maraate gurbaan kun warabbal kaba kalaase. Yaa Harargee maraate gurbaan haadha hidhadhaa gurbaan maraata keessan qabadha. Koya gennas deemu raggatuulaat. Yaa Harargee maraata keessan qabadha maraate gurbaan. Abooyeen nuun fiduuf deemte waslaadha. Hai. eenyu keessan qabadhaa jettesa eenyu keessan qabadhaa jette Eenyu keessan qabadhaa. Hai maraata qabadhaa jira kan. Eenyu fiduu kuti amma. Aboo jaarsa san fiduu edda mallee laatas deebee gurbaan kun dhuma xabbate wallahi. Wallahi ibsaan kun yaaddoo nutti ta'e qaasamuun billahi miidiyaa kanarra. La ilaha illallah la ilaha illallah. Aboo jaarsan fidii yaa ki hai. Ibsa. Jaarsa abbaa ibsaa jedhaa jira digunuu kaate as qabde san hin fidin kaa jaarsa aboo. abbaa ibsaa jaan jedhanii wallahi Wallahi yoo raggatte jarma raggate malee aboo abbaan fidii. Nah, kun abbaa ibsaa maal taate biroo Mee isis wallahi abbaa ibsaati warra balkaa abbaa ibsaati.